nadho jechuun. Nadho. Aboo arraba nadho jechuun nadhitti. Aboo arraba guddaa. Arraba guddaa uffata ofirraa baasee deemu. Arraba gogaraa ofirraa baasu ittiin argeen. Allah si maali musiibaan banne. Inni biyanne arraba wallahi. Yeroo inni nadhoo jibar hundinuu ija keessa ilaalan hin agarre. Haa jechuun anuu jechuun nadheen hirribaa kaastanii nyaata dalaguun isiin qofti soomanaaf waajibaa miti jeetiin silaa nuuf dubbataa ture. Akkasitti dhumarratti dubbiin harkaa baddee akkasumas sirreessanii isaan beekan. Dhumarratti ibsaan na yaaman. Wannan beeku makaanuma beekanis. Akkasitti dubbiin isinii maal jira dubbii buna dubbii ijoollee maali qaqallistanii bunarra dhugama sila akkasii wallaahi ustaazini sun hedduu dubbiin namatti tola. Nu biratti irree arraba wallaahi arraba garuu wallootti arrabaa miti wallaahi ani hunoogaa oromoo arrabaa miti maqa ittiin nadhoodha jenna gaa hin beeku. Bayaan ilma adeeraa galatu laal. Anamma oromoo walloo sana hedduu jaaladha. Garuu takkaa hin dhageenye ni beektaa? Dubartiin akkas jechuun dhageenyeen. Nadheen jechuun garuu waan hubachuu qabdan tokko oromoon waan beekuu qabdu tokko jira laal. An akka maakiitti amma fakkeenyaaf artiist ta'ii baalees jimmas ta'ii walloos hunda oromoo hunda kutaa kudha tokko namni afaan tokko qabna afaan oromoo garuu afaan oromoo kana kutaalee hundatti loqoda ittiin waa waamamuutu jira jechuudha. Waa hundi loqoda qaba. Dirqama nu biratti arrabaa isin waan nu biratti arrabaa isin biratti immoo akkas ta'uu qabu akka keenyaa ta'uu qabaa jettanii godhuu hin qabdan. Maaliif jennaan bakka loqoda bikka sanii taanaan okay itti tuma fudhachuu qabda malee amma wayyaa mooliin qabatin dhiira fedheef haa ta'u abadan hoosin bira gee malee abadan jawwaalaadha. Ani biyya wallaahi huccuu sadii qabatin abadii wayyaan qaaru. Fuulli naqadhee dhufan akka mul'annetti la yenee qoonjoo warqeetii yenee maar samaata akkana dhokseenii. Shoodeen gajjadee ilaala sila argaara moo? Shoodee wallaahi sadii afuritti kaa'ee dhufa. Ante sadii afuritti kaa'ee deemaan. Hindu egaa guyyaa isaa warri kiyyaa yoo salphatanii ana qofa maa. Inuma wanni kanaadhaa hamaadha dhugaa rabbi jechuudha. Sabboona kana muutii godhi faafi. Meessa jiru. Sabboonaa walloo ka jedhu miti. Yeen honkaa walloo keessa ka akkanaa jiruuti. Furri. Yaa rabbi jalaan baasatti bara. Anta abbootii taata online irra jirtan kana kana jala Kanallee muutii godhi kan maqaa isaa maariffaa. jaarsa kiyyattu dhoksee gowwoota hoolaa. Maali silaatin dukkana keessatti jaalatta moo isa keessatti jaalatta? Unkwaan namni miidiyaa na jala jedhu dhiisiiti shodde. Shodde waan nyaata deebadu simbo. Jaarsa kiyyattu shoshan godhee itti kana dhoksee malkiin akka bareedu. Akkamitti itti kennita jechuudha? Akka bareednetti itti kennu akka bareedu itti kenna. Wallaahi taa dubartoonni sabana kana maqaan hin balleessinaadha. Inuma jechuudha silaa rabbi isinitti farade saara faarraa maxxara. Laappistikii shipphistikii moo maal lipphistikii minaamini san diddibaati gadi baasa hoo baatellee jechuudha. Zim jettanii amma waan bule kana gadi hin baasin asaara rooza sorra. Ati buluu isaatii fi ooluu isaa maaliif gabbaatii jedhee bar maalumaaf gabbaatii iyyuu rabbiin inuma waa beennaa jechuudha hamma na dhagaaga namni tokko hin dogongora simboone maaliif gabbaatii injina nama hedduu dogongoraa jira nama dhalaa jechuudha. Waadhinu waa beennaan bakka san dhossee uumeemi maal godhanii fidaniituma gammudhisan. Inuma hoo akka tasaasin harkaa gadi baate isin saara irraa manxaraa leeppistikii dibaa foolii dibaa babbareechaatiin mul'isaa rakkoon hin jiru. Ofirra haarawaa dhufe na harkaan bayini amma nasirra jaareera na harkaan baatu alhamdulillah. akkasi. Faranjii fakkeessitanii gabbaas ta'uwamaa miti garuu yaa rabbi jalaan baase. Antii faranjii fakkeessee jaarsuma kiyyaa kennaa jaarsa kiyyattu yeroo gadu dhoksan itti kennu. Biddilimsii uffadhu sanuma bibti. Ishee dhamoosii. Maali moo dukkana keessatti akkamitti argeetti isheen akkamitti argare dukkana keessatti biddilimsii uffadhu itti kenni jetti shodde akkasitti ishee taa shodde.
No, biddilibsi keessatti dasin jaaniin beeku garooga. Indee bidilimsi laa ilaa ilaa mucaan jaareera mucaan jaareera. indee cina osoo nu mennu nama guddaa ta'e bara. Wallaayee jaareetu. Jechuudhaaf namni fakkeenyaadhaaf woo tokko waa isa keessatti yoo hojjetan tola malee wayaa keessatti akkamitti mul'ata badi. Ati jedhiin kaasimmoo. Maal jedhe? Maal jette jedhiin Akkamitti wayaa keessatti dasin juu barnamii hooddi biddee wanna keessatti. Ati akkami argite? Ati silaa takkaa waan agarree teessa argite akka dasin jennu. Inuma yeroo mana akkanumatti yaadu bakka adeetee amma fakkeenyaadhaaf foon amma ifa kana keessatti waa hojjedhe natti tola garuu dukkana keessatti yoon hojjedhe natti hin tolu. Akkuma sana jeeti ani sii galee. Malee takkaa bira ga'een beeku. Faafi na bira jirti jedhee achi ka'ee simboone galgala Edwaard. Hinaara indee akkami hinaarre an suuraa kiyya maaliif background kaatanii. Suuraa